Saati terderah saat terbukti kita yang yang saya percaya itu yang Syria wale wajib kenal itu anda sangkawa Syria itu amma gerai le ala jika saya berada itu abdi saya asyik في كيف تردفتوا راديو جاندياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودو قدا غيار داكلا كورس بيكينات بيتوتي سسودم بركم المافقدان لودا قبدي قبن نيران نجرا ودو كان كان سنيب دبسو انو بليس كيسن حمزة بورناتي إنا لله وإنا إليه راجعون قولنا هرقبا مقالا قبو كيسة دبرتي أيانتو محمد شانقو جدمتو هل كان راسا تربتي راسا دواني أكا جيسن مدين راديو داندياكا أنوف قباسن ويا كليسا قلقلا قولنا هرقبا أنا ددر مقالا قبو تعجيچا أغازي نبوليتي تينيا أيانتو محمد شانقو رتراوة نردفي أمني مرمي إزا غيار دادا جيسا كالولي متو أغازي نوكاسا واسا رتبنودان هواسا أكا دام فجاسن بيك مجرام وبلتين كينا مقالا قبو كيسات بدي تكمالي ajjeefamte ayyaantun daldaltuu jimaa yommuu taatu iddootti hojjettuurraa osoo gara mana galaa jirtu halkanida halkan saa torbatti agaaziin sadii qabee yoo gudeeduudhaaf jedhu ani jaartii namaatiin immoo garaa qabaa osoo jettee waywaattu yeroo lama mataa irratti dhukaasuudhaan ajjeesanii reenfa ishii karaa irratti dhiisanii reenfa ishee sareen eegaa akka bule maddeenni keenya naannichaarraa odeeffannoo nu dhaqqabsanii jiru guyyaarraa uummanni keenya magaala qobboo tokkummaa Nambaudan, kaamonni ummata keenya ajjeesan to'annoo seera jala nuuf haa oolanu to'annoo command post jala akka oolan hin barbaannu waajjira poolisii oromiyaa keessatti nuuf haa hidhaman jechuudhaan tokkummaan hiriira ba'uudhaan karaaree hunda kan cufa yommuu ta'u qaamota obboleettii keenya ajjeesan sadaan keessa tokko kan ta'e agaaziin caalaa jedhamu to'annoo waajjira poolisii oromiyaa jalatti akka oole maddeenni keenya gabaasanii jiru namni maqaan isaa caalaa jedhamu kun guyyaa kaleessaa yeroo gochisuu kanneessaa qaamota agaazii sadaan kana wajjiin ta'uudhaan obboleettii keenya kana irratti raawwatu namni waardiyaa tokko kan dhoksaadhaan dhimma kana hordofaa ture caalaan anjaarsa qaba ammoo garaa ulfa qaba osoo jettee maqaa isaa caalaa jettee waamaa jirtu rasaasa lamaan mataa keessaa rukutanii akka ajjeesan kan gabaafamu ta'u qaamonni agaazii lamaan kunis to'annoo jala kan hin oole yommuu ta'u uummanni tokkummaan ba'uudhaan qaamonni badii lamaan kunis to'annoo jala nuuf haa oolan jechuudhaan mormii isaanii kan dhageessaa turan. dhumarratti qaamonni koora bittinneessa uummata keenya irratti gaaza aaraa imimaanessu dhukaasuudhaan uummata akka addaan facaasan maddeenni keenya naannichaarraa odeeffannoo raadiyoo daandiyaaqaaf kennan nuuf himaniiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma? Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo daandiyaaqaarraa bilbilaa jira akkam jirtan mee? Akkatti kaleessa eega galgala. Sa'aatii torbarraa sa'a torbatti dubartii takka ayyaantuu oomisha qotiyyaan tura. Hayyee? Raayyaan ittisa biyyaa waamee. Tolee? Wajjii raafinaa eeguu angaasaan qabaa. Gaasaan qabaa isheenittu ammoo garaa illee qabaa jettee ati ofirraa fudhattu ajjeesanii achi godhanii ganama hawaasni harkii lafatti. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ta'e. Hawaasni harkii ammaa yeroo ganama sa'aatii ganama namni lafatti argu dubbisee irratti galgala jabeenyaatu jecha isaanii jabeenyaa waraabaa ture duuba. Iddoo mana namaa biratti ture magaalaa warataa. Hayyee? Kana amma seeraa bakka miidiyaa bilaanii hawaasni magaalaa ta'e daandii jechuudhaadha akka qabamanii seera miidiyaatanii raayyaan ittisa biyyaa qabee dhiyeessee kan ta'e komaan poost kan ta'e poolisiin oromiyaa nu qabdee seeraan dhiyeessuudhaaf warra gocha kan raawwate jedhanii akka jedhanii kaayiroo sadiitti gargarraa magaalaan xiqqisaa tokkollee daandii jechuudhaadha naannoonni hindi xiqqifaa ture ilaanga isaatiin ammaa kutaa tokko qabanii akkasitti kan gocha kan raawwate keessaa jiran kan nan tokko fuudhanii waajjira poolisii aanaa darbiisan kan waajjira haafee kan namni akka kan dhiyaatu warri sadeeni
akka biyaatu jaanii kanaaf kana gidduutti isa waliin miisiif oolchee oromiyaa oolchee taa'ee. Tole qabame jira isaan keessa namni to'annoo jala oole jira. To'annaa jala galee jira. To'annaa jala fayyada jedhu. Tole. To'annaa jala caalaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatti qabamee ture. Komaandootiin qabaa jennaan hawaasni jiree mormeetti poolisiin qabdee seeraatiin qophiilee komaandootiin qabee yoomuu hin qabu jedhanii hawaasni daandii turee daandii ture. Kana akkasii poolisiin oromiyaa fuutee daandii hawaasaa jiraattee fuutee tajaajila waajjira poolisii aanaa darbeessite tokkicha nam tokko. Maqaan isaa eenyu naan jedhe? Maqaan isaa Caalaa Jaan. Guutuu biyya isiin dhalattu. Caalaa itti firaa kadhatti caalaa yoo jechuun jaal qaba itti yaarsaan qabaa asootu mataarra deema. Namni isaan dhagaa ture jira yeroo sanatti yeroo ishiin akkan kadhattu san. Yeroo sanitti nama dhaggeeffataa ture jira yeroo san taa'anii torba. Tole. Iddoo gochisa itti raawwatamu nama gabanyaa mana waardiyaa na eegaa turetu nama jechuudha achi duratti biyya kan godhan sharaa jira taa'ee eegaa ture. Caalaa naan ajjeesiin osoo jettu mucaanu maqaanu maqaa Oromoo qaba Caalaa jedhama namni ajjeese kun. Isaa nam sadii isaa warri ajjeese. Warri ajjees keessa namni qabame nama maqaa Caalaa jedhu qabuudha. Tokko qabame tokko Caalaa qabame malee amma isaan nam sadii jira raayyaa ittisaa yeroo sana. Tokko qofatu qabame amma tokkichi sun waajjira poolisii jira moo to'annoo irra komaand poolisii jala jira? Waajjira poolisii aanaa diigama. Tole. Booda kan haadha lamaanis akka ni biraatu hawaasni jamaan hawaasaa fi korojitileejitiin gidduutti walitti buusuuf. Tole. Amma korojitileejitiin akkasii boombii haaraatti irraasaa kan irraasaa turte. Korojitileessa maaliif dhukaas maaltu is dhibee dhimma kana keessa? Muhaadiyaatii ja'anii hawaasni kana namni isaan sodaa maqaa raayyaa ittisaa dhaqanii isaa fuudhuu sodaachuurraa kan ta'e hawaasni wal biraa deebisuu filatannaa fakkaata. Korojitileessan gara raayyaa ittisaa dhaqee warroottan lamaan hafan san fida jechuurraa wanta addaan facaasuu filate. Uummanni hundi magaalaa kutan isaan ammaaf raayyaa ittisaa korojitileessan. Biyya kaamtii raayyaa ittisaa dhaqan kaanis warri lafa deemuuf jechuudha. Uummanni jalaa hordofee wajjin deemuu eegale jechuudha. Harkaan isaan wajjin. Kana hojjeta deebisuudhaaf harkaan beekamtoonni yaaduu uummanni fakkaata. Galgala kaleessa yeroo dhukaasni dhukaafamu sanitti poolisiin Oromiyaa dhageettee turte jechuutu jira. Dhagaanii deemanii jennaan dhageessee gadi hin baane. Gadi hin baane? Muceen tokko gadi hin baane kaamtii isaanii yoo jirtu iddoo san kara kaamtii isaanii dhiyaataa'u. Kara kaampii poolisii Oromiyaa dhiyaata? Poolisii naannoo biraatii dhufee muceen dhaaf. Namni tokko soottiin bahee reenfishi karumarra bule. Ilaalchi godhama. Tole guyyaa har'aa awwaalamte moo hin awwaalamne ishiin? Hin awwaalamne ammas. Egaa maatii ijoollee qabdi ayyaantun ijoollee qabdi abbaa manaan ishii achuma jira. Abbaa manaa naannoo beeksisee kana fakkaata abbaa manaallee nan qabaa eegini yeroo mormituu akkan godhe akkan inni jettee ganni harkaa ijaa dhageettii jiru hanga deebiisan abiree jiru. Ijoollee bira qabdi ijoollee dhaltee qabdi. Ni qabdi. Ijoollee meeqa qabdi? Ijoollee meeqa akkati adda baafatee ishii godhanii. Abbaan manaa ishii achuma qobboo jiraata abbaan manallee? Abbaa manaa. Iddoo na fakkaata karaa kana deddeebi'a. Hayyaa haaluma waliigalaatti dham qabatamni amma magaalaan qobboo maal keessa jirti uummanni gargar galee mana galee. Magaalaan cuntufaadha raayyaa ittisaati korojitileessaa qofaatu magaalaa keessa oliigatii jira namoota illee qaqqabaa jiran ijoollee. Ijoollee qeerroo qabanii? Naannoo sadii qabanii turanii maqaa isaanii qaban malee. Tola hayyee wal quba qabaanna obboleessi kennu odeeffannoo nu kennu keessaniif hedduu galatooma hayyaa assalaamu alaikum. Ayyaa waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kallattii biraati maddeenni kenna naannicha irraa nuuf gabaasan itti gaafatama waajjira poolisii aanicha kan ta'e obbo Gammadaa namni jedhamu poolisoonni Oromiyaa guyyaa kaleessaa galgala dhukaasa dhaga'uudhaan dirmannaadhaaf gara obboleettiitti deeman hayyama malee maaliif dirmannaaf deemtan jechuudhaan poolisoota Oromiyaa lamas akka hidhee maddeenni nuuf gabaasanii jiru. Hogganaan isaanii namichi Gammadaa jedhamu. Nyaata tokko illee masinaa jennu warra nyaatan dirmanna jeegarsi isaan lachuutu mala lamayyaa ta'u lamaa jiraa jira. Warri lamaanam hidhamanii jiranii? Poolisiin Oromiyaa hidhamee tajaajila godhamu sagaleen tarkaanfiin saambii isaanii. Tole hayyee. Ogguun ijoolleen dirmanneessee kaase. Hogganaan akkamitti dirmatanii jedhanii ka'ee ijoolleen dirmanneessee jedhamu immoo hidhaa jiru jaankoo Oromiyaa. Namni Oromiyaa Gammadaa agaazii hojii jira. Agaazii hojii Gammadaa.
yeroo ammaa kanatti magaalattiin qaamota koora bittinneessaa fi agaazidhaan guutamtee akka jirtus maddeen nuuf himaniiru. yeroo muummichi ministeera haaraan biyyattii keessatti muudamee hojiif socho'aa jiru kanatti yeroo ammattis uummanni keenya abdiin haaraan of dhufee jira yeroo jedhutti ammas qaamonni gara jabeeyyii komaand poostii doo godhatan ilmaan Oromoo ajjeesuuf hidhuu cimsanii itti fufanii jiru. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaa dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa akkuma nu dhaqqabeen kan isiniif dhiheessinu ta'a. qubsuma obboleettii teenyaa Rabbiin jannata olaantuu nuuf haa taasisu. firaa fi xaamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa.